Egaa akka biiroo misooma magaalaa fi manneen Oromiyaatti hojiin hojjetamaatii jiru, hojiin biiroo kanaan raawwatamaatii jiru galmoota gurguddoo afuri kan qabu. Galminni jalqabaa wabii nyaataa mirkaneessuudhaan waan wal qabatudha. Keessumattuu magaalaa keessatti wabii nyaataa mirkaneessuudhaaf hojiilee babal'aatu hojjetamaatii jira. Qonna magaalattiin illee dabalatee jechuudha. Galmi inni lammaffaan ogummaa dagaagsuudha. Kana yoo jennu keessumattuu uummanni keenya ogummaa danda'uutu isarra jiraata. Uummanni magaalaa ogummaa qabaachuu danda'uutu isarra jiraata waan ta'eef sanaan wal qabatee dhimmi ogummaa dagaagsuudhaan wal qabatus dhimma xiyyeeffannoo addaa argachuu qabudha. Kan biraa intarpiroonaroota uumuudha magaalaa keessatti. Intarpiroonaroota uumuun akka galma sadaffaatti qabamee kan jirudha. Inni afuraffaan tajaajila ammayyeessuudha. Akka kilaastera magaalaatti galmoota gurguddoo kana giddu galeessa godhanneeti hojii keenya hojjetaatii kan jirru. Misooma manneenitiin wal qabatee akkuma hundi keenya beeknu magaalaa keessatti fedhii fi dhiyeessiin manneenii wal gituu dadhabuun hanqina guddaadha jedhameeti akka mootummaatittis ilaalamee kan irratti hojjetamaa jiru. Gama kanaan akka biiroo keenyatti biiroo misooma magaalaa fi manneenii Oromiyaatitti rakkoo kana furuudhaaf sagantaalee sagaliin hojiin kun hojjetamaa jira jechuudha. Sagantaawwan adda addaa sagaliin rakkoo dhiyeessii mana jireenyaa hiikuudhaaf sochii babal'aa keessa galameeti kan jiru jechuudha. Keessumattuu karaa tokkoon namoota dhuunfatiin manneen akka ijaaraman gochuu, tajaajila tola ooltummaadhaan manneen akka ijaaraman gochuu, waldaa lafa mana jireenyaa namni waldaadhaan gurmaa'ee lafa mana jireenyaa akka fudhatu gochuu. Karaa gama biraatiin immoo keessumattuu yeroo dhiyoo asitti labsiidhanis kan bahee hojiirra oolatii jiru waa'een kireessa fi kireeffataadhaan waan wal qabatus jechuudha. Namni yeruma barbaadetti gatiitti dabaluu, yeroo hin taane keessatti baasuu, nama rakkoo adda addaatiif dararuu wantoonni akkanaa kun akka ministeeratittis qoratamee kallattiin kun gadi darbee akka naannoo keenyattis magaalota qabnu hundarrattuu jechuudha. Keessumattuu magaalota gurguddoo 23 qabna. Itti waamamni isaanii naannoodhaaf kan ta'e magaalota kanarratti kallattiin darbee dhimmi kireessa fi kireeffataa waliigalteedhaan ta'uun akka sarra jiraatu. Haga waggaa lamaatiin jedhee qajeelfama sana keessatti taa'ee jira. Karaa kanaan akka deemamu godhamee jira. Egaa hojii gama kanaan hojjetameen fakkeenyaaf akka haga kurmaana lammaffaatitti fakkeenyaaf mana 1,116 fi 429 ijaaruudhaaf karoorfanne gara 97 fi 560 kan ta'u sagantaawwanan sila kaase sanaan manneen kana ijaaruun danda'amee jira jechuudha. Keessumattuu uummanni keenya egaa aadaa wal bira dhaabbachuu, aadaa waliin hojjechuu, aadaan wal tumsuu baay'ee babal'ataati kan jiru waan ta'eef gama sanaanis rakkoo koo ofiinan furadhaa kan jedhu sana nutu rakkoo keenya walii furaa kan jedhu suni hawaasa biratti hubannoon kennamee karaa kanaan hojii hojjetamaa jiru hojii gaariidha jennee fudhachuu dandeenya. Kan biraa manneen seeraan alaan qabaman jechuudha. Manneen gandaa keessumattuu hiyyeessaaf yookaan immoo namoota galii gadi aanaa qabaniif darbuun isarra jiraatu karaa adda addaatiin manneen qabamanii jiranis hin jiru. Kanas akka biirootti koree hundeessuudhaan dhiyeenyatti deeggaruudhaan gadi buuneellee ilaaluudhaan tarkaanfiiwwan tokko tokkos fudhatamee jira jechuudha. Gama kanaan haga kurmaana kanaatitti mana seeraan ala qabame gara mana 1,296 fayyadamaadhaaf akka darbuu danda'u gochuun danda'amee jira jechuudha. Gama biraatiin waldaa ijaarsa mana jireenyaatiinis wal qabatee fakkeenyaaf waldaa gara 3,428 gurmaa'ee argachuu qaba jennee adda baafne keessaa haga ammaatitti gara namaan yoo laallu gara nama 16,157 qaamolee adda addaatiif akka darbuuf ta'uu danda'ee jira jechuudha. Akka waliigalaatitti yoo laallu rakkoo fedhii fi dhiyeessii manneeniin wal qabatee jiru kana hiikuudhaaf sochii babal'aadha taasifamaa kan jiru. Akka mootummaa naannoo Oromiyaatittis xiyyeeffannoon addaatti kennamee sagantaawwan kanaan sirriitti hojiin akka magaalota keenya keessatti hojjetamu xiyyeeffannoo addaatiin itti deemamaa jira.
bu'aan amma ammaatitti argamaatii jirus jira jechuudha. Kana yoo jennu garuu ammas rakkoon hin jiru jechuun hin danda'amu. Ammas hanqinaalee babal'aatu jira. Fedhiin manaan wal qabatee jiru baay'ee bal'aadha. Fedhii jiru kana guutuun hin danda'amne. Garuu immoo kana guutuudhaaf sochiin adda addaa sagantaawwan adda addaatiin hojiin hojjetamu ammas cimeetti kan itti fufee jirudha. Akka biirottis kun xiyyeeffannoo addaa. Sababni isaa paartiin keenya paartiin badhaadhinaa xiyyeeffannoon isaa inni guddaa fi inni olaanaan namaaf jedheeti hojjetaa kan jiru waan ta'eef toora kanarratti hojii hojjetaa jirru gama kanaan kanarra jira. Hojiin gama misooma koriidariitiinis raawwatamaatii jiru magaalota qabnu keessumattuu magaalota itti waamamni isaanii naannoodhaaf ta'an magaalaa 23 kan qabnu olaantummaadhaan hojiin kun magaalota kana keessatti bal'inaan hojjetamaa jira jechuudha. Kana jechuun magaalota xixiqqaa sadarkaa aanatti jiran keessatti isin hojjetamu jechuuf miti. Hojiin wanni jalqabame jira. Akkuma hundi keenyaa beeknu yaadni kun yaada haaraadha. Yaada haara'ummaa isaatirraa kan ka'e yeroo yeroodhaan hubannoo kennuudhaan uummanni dammaqinaan waan kana irratti hubannoo akka argatu erga hubannoo argate immoo hojii kanatti akka galu hojii kana akka deeggaru bira akka dhaabbatu gochuudhaaf hojii bal'aan hojjetamee jira. Gama kanaan keessumattuu bu'aawwan gurguddaan dhufee jira jennee fudhachuu dandeenya jechuudha. Bakkuma hojiin kun karaa fakkeenyummaa qabuun hojjetamettis tokkoffaa bu'aan as keessatti dhufe jennee ilaaluu dandeenyu pilaanii kabachiisuun danda'amee jira jechuudha. Kana dura magaalaa keessatti rakkoo guddaan fi inni hangafti pilaanii kabachiisuu dadhabuun rakkoo guddaa ture jechuudha. Ijaarsi seeran alaa gochawwan seera alummaa adda addaa lafarratti raawwatamu lafti kaayyoo jedhameef sanaaf ooluu dadhabuun hanqinoota gurguddaa turanii jechuudha. Misoomni koriidaraa dhufe garuu kana sirreessuu danda'ee jira. Uummanni sirgii hubannoo argate lafti waan jedhame qofaaf ooluu danda'uutu isarra jiraata. Akkaataa pilaanii istaandaardiidhaan taa'e sanaan hojiirra ooluu qaba kan jedhamu kun xiyyeeffannoo keessa galfamee karaa kanaan hojii hojjetameen tokko hojiin kabachiisa pilaanii jalqabbii gaariirra jira. Ammas rakkoon hin jiru waa hundi xumuramee jira yoo jedhamu baatellee jijjiiramni guddaan dhufaatii jira jennee fudhachuu dandeenya. Kan biraa bu'uuraalee misoomaa babal'isuu keessumattuu daandiin dhiphina daandiitirraa kan ka'e balaan garaagaraa magaalota keessatti gahatii ture jechuudha. Keessumattuu daandiin konkolaataa baay'ee walitti dhiphachuun iddoon paarkingii dhabamuun lafa deemtonni kanaaf haala mijeessuu dadhabuun rakkoowwan karaa kanaan turanis furuudhaaf hojiin gaggaariin hojjetamee jira jennee fudhachuu dandeenya jechuudha. Tokkoffaa lafa deemtonni illee pilaaniidhaan hojiin kun hojjetamee haalli akka mijatu gochuun danda'ameetii jira. Akka fakkeenyatti fudhannee yoo ilaallu misooma koriidarii kanaan asfaaltii haga kurmaana kanaatitti kiiloomeetira 62 xumuruu dandeenyee jirra magaalota garaagaraa keessatti jechuudha. Daandii saayikilii naannoo 57 kiiloomeetira 51 xumuruu dandeenyee jirra. Even mana fincaanii uummataa ijaaruun kunillee bal'inaan itti fufeeti kan jiru. Paarkingii konkolaataa keessumattuu naannoo paarkingii 37 ijaaruun danda'amee jira. Hojiin kun jalqabbiirraa kan inni jiru. Karaa kanaan walitti qabnee gaafa laallu hojiin uummata waliin ta'uudhaan hojjetamaatii jiru fudhatamummaa guddaas argatee jira jennee fudhachuu dandeenya. Kan biraa magaala bareedduu jiraattota isheetiif mijooftuu taate uumuudhaanis wal qabatee keessumattuu miidhaginni magaalaa akka dabalu qulqullina irratti illee jijjiiramni akka dhufu magariisummaan akka babal'atu iddoowwan namni itti bashannanuu danda'u paarkiiwwan adda addaa akka hojjetamu gochuun danda'amee jira jechuudha. Karaa kanaan gaafa laallu magaalonni keenya jalqabbii gaariirra kan jiranidha jechuudha. Kana yoo jennu garuu magaalaan hundi toora tokkorra jira jennee fudhachuu hin dandeenyu. Garaagarummaan magaalatti akka jiru nus ilaallee garaagarummaa kana immoo dhiphisuudhaaf karaa kanaan hojjetamaatii jira. Keessumattuu misooma koriidaraatiin fakkeenyummaa gaariidhaan magaalonni ka'uu danda'anis hin jiru. Fakkeenyaaf akka magaalaa Jimmaa fudhachuu dandeenya. Magaalaa Bishooftuu fudhachuu dandeenya. Magaalaa Adaamaa fudhachuu dandeenya. Roobee fudhachuu dandeenya. Asallaa fudhachuu dandeenya. Magaalota baay'ee keessatti jalqabbiin hojii kana karaa gaariidhaan deemaa jira jechuudha. Bakkee tokko tokkotti immoo diiguu qofa akka galmaatitti fudhatamee immoo sadarkaa barbaadamuun iddoowwan ittiin deemnes immoo akka jiruu fi kanarratti xiyyeeffannoo addaatiin hojjechuu akka qabnu
hordoffii fi to'annoo guyyaa guyyaadhaan godhaa jirruun superviizinii gaggeessaa jirruun gama garaagaraatiin gaggeessaa jirruunis naannoo kanarratti ilaalatii akka jirruu fi bu'aa gaariinis akka dhufe keessumattuu as keessatti maalinni bu'aa guddaadha jennee nuti kan laallu tokko dadammaqinni uummataa uumamuu danda'ee jira jechuudha. Miirri itti gaafatamummaa hawaasa biratti bal'inaan dhufuu danda'ee jira jechuudha. Magaalaa koo anatu mijeeffachuu danda'a. Eeggattummaa qaama tokkoo malee magaalaa bareedduu jiraataadhaaf mijooftuu taate anaaf mijooftuu taate keessumattuu magaalaa dhalootaaf ta'uu dandeechu. Uumutu nurra jiraataa kan jedhu kun miirri akkanaa kun hawaasa keenya keessatti uumamuu jalqabee jira jechuudha. Bu'aawwan amma lakkoofnu kunis waan deeggarsa uummataa argateefi jechuudha. Kallattiin akka mootummaatitti akka paartiitti kennamu sun akkuma jirutti ta'e kallattii kana immoo dafee dammaqinaan ofitti fudhatee amanee hojiirra oolmaa isaatiifis tumsa barbaachisu hunda godhaa akka jiru uummanni keenya karaa kanaan laaluu dandeenya. Keessumattuu qindoomina barbaannu sana fidaa jiraachuu keenya laalle misooma kana keessatti. Qindoominni hooggansaa caasaa sadarkaadhaan jiru, qindoominni abbootii qabeenyaa, abbootii dhuunfaa sadarkaadhaan jiru, qindoominni ogeessaa, waliigala immoo qindoominni uummataa naannoo kana keessatti uumamaa jiraachuu isaa laaluun hin danda'ama. Hojii bal'aan nu hafu yoo jiraatellee garuu immoo waan kana fudhatanii hojiirra oolchuudhaa fi mobilaayizeeshiniin karaa kanaan uummata birattis mul'achaa jiru fakkeenyummaa guddaa kan qabu kana caalamatti hojjechuun akka danda'amu agarsiistuu guddaadha jenneeti nutillee kan ilaalaa jirru.